Kuni kan Oromoo Qilxuuti. Ati Oromoo Qilxuu irraa jalqabu. Jeneraal Taaddasaa Birruu. Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Baaroo Tumsaa. Kaarraa Abbaa Gadaa. Haayilee Fidaa. Magarsaa Barii. Jaarjatanii walumaa irratti fakkii baay'ee yaaddoo jechuun baay'ee gadda cimaa natti dhaga'ame. Hacaaluu keessa dhabuu keenya Hacaaluu Hundeessati. Akkuma irratti immoo egaa goota koo kana hedduu dinqisiifadhuu fi hedduu jaaladhuudha. Jawaar Mohaammed qabsaa'aa ilmaan Oromoo ilmaan biyya kana Gaanuu guutaa namni sooshaal miidiyaa jiru namni hin beekne waan yerootti fakkaatu gaafa qabsoo maastar pilaanis fakkiilee qabsoo san calaqisan hedduu hojjechuudhaan kan beekamu. Yeroo inni biyya kana galus kan inni amboo nam deemee waadaa galisan suuratti jijjiire akkan waadaan galisan akka irraa fannoor na godhe keessaa idamuu dura ji'oota muraasa dura suuraalee kana akka hojjechuu barbaadu natti hime akkasuma eegalee hojii san sun jidduutti hin dhaabin hojii san xumuree amma immoo kana dhaaboo fide warra qabsoo kanaafis aartii Oromootiinis uummata guddaa gumaachaa jirudha. Artistoonni keenya jajjabeeffamuu qabu, deeggaramuu qabu. Seenaa keenyas, aadaa keenyas, afaan keenyas, eenyummaa keenyas akka guddifnuuf qabsoo keenyatti ibsinuuf waan gargaaraniif jajjabeeffamuu qabu. Kanaafuu jabaaduu si jedha yoo malatti. Sangaa oofaa jennaan oofne baane shakkariitti ushaniin biitataa ushantamaan bita galiini yaa alaamaa qawwee haa'an tola labaniini yaa maarree yoo du'e jabaan gaafa maarree yoo du'e jabaan gaafa amboo keessaa lolaa haata shakkar ga'ee mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan baduu maqaani burree haagaa jidduu Osomas ilmatini duree agadidhu Osomas ilmatini Yandaan koo nuugi jimaadha imimmaan koo turii shittaa Yandaan koo nuugi jimaadha imimmaan koo turii shittaa Amboo gubba yaabaadha goodarree yaabaadha goodarree Wallaggarraan yaabaadha goodarree Arsi gubba yaabaadha goodarree yaabaadha goodarree Sololoraan yaabaadha goodarree Sumaffiinko yaabaadha goofare yaabaadha goofare Isa jirta